Ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii bakka nagaan dhuftan. YouTube chaanalii kanaan viidiyoowwan jireenya afuuraa keenya barsiisan, barsiisa sagalee waaqayyoo, odeeffannoowwan wayitaawaa yeroo yerootti isiniif dhiyeessina. Tarii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatinaa. Har'a waldaa gubuun akkuma itti fufetti jira. Biyya kana keessatti maaltu adeemaa jira wanta jedhu ammas waldaa garaagaraa gubaa akka jiran dhagaa jirra. Akkasumas immoo waa'ee taabota naannoo galaan keessatti lafa keessaa biqilee fi achi hin ka'u jedhe sana maalirra geera wanta jedhu ragaa qabatamaa wajjin isinitti himna. Ammas wanta irra jiruu fi mootummaan naannoo Oromiyaa wanta inni jedhe gabaabsinee isinitti himna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerra keenya jaalalaati. Bitootessa 25 Goojjaam Bahaatti bakka Juubee jedhamtutti waldaa guutuu wangeelaa akka argitan kanatti humnoota fiinxaliyyii gocha shororkeessummaa irratti hirmaatan kanaan barbadooftee jirti. Macaafni qulqulluu yeroo dubbatu wanti kun hundinuu otoo hin ta'in dura isin hin qabu, isin hin ari'atu, yaa'ii warra mana sagadaattis mana hidhaattis dabarsanii isin hin kennu, anaaf jettanii fuula moototaatti fuula abboota biyyattiittis hin geeffamtu jedha. Dararamnii fi ari'atamni kun ittuu caalaa adeemaa jira. Amantoonni waaqayyoon kadhachuutu irra jiraataa jenna. Akkuma beektan kanaan dura asuma naannoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti argamtu waldaa Makaana Yesuus Aqaaqii Basaqaa keessatti dargaggoota 500 ol ta'uudhaan iddoo sagadaa guyyaa sanbata guddaatti waldichatti lixuudhaan namoota baay'ee miidhanii harmootii, ijoollee fi jaarsolii miidhuudhaan kaan butanii deemanii waldaa sanas akka jirutti barbadeessanii biraa deebi'an. Kana duwwaa osoo hin taane qabeenya waldaa sana keessa jiru fuudhanii deeman. Nama tokkos mucaa kiiboordistii achi keessaa tajaajilu ajjeesanii, akkasumas immoo magaalaa sanaaf naannoo sana keessa namoota jiran sossodaachisa guddaatiin qabeenya waldittii konkolaataa irratti utuu uummanni ilaalu guyyaa saafaa fuudhanii akka deeman torbee darbe keessa dhageenyee turre. Haa ta'u iyyuu malee waldaan kun sanbata guddaa kaleessaa wangeela lallabuu isheen dhiisnee amantoonni naannoo sanatti jiran, amantoonni waldaa sana keessa jiranii fi turan walitti qabamuudhaan waaqayyoon sagadaa oolaniiru. Suuraan isin argitan kun guyyaa kaleessa sanbata guddaa torbee isaatti ergi waldaan isaanii barbadaa'ee namnis jalaa du'e, tajaajiltoonni isaaniis jalaa reebamanii miidhamaniiti. Abdii otoo hin kutatiin wangeela lallabuu tokkummaa gochuu isaanii fi waaqayyoo wajjiniin tokkummaa gochuu isaanii hin dhiisne. Akkuma agartan kana bifa nama onnachiisuun, bifa namatti toluun sagalee waaqayyoo waliif hiraa jiru. Kun baay'ee namatti tola. Haaluma kanaan iddoowwan magaalaa galaan keessattis waldaan kanaan dura miidhamtee turte akka haaraatti guyyaa sanbata guddaa bifa namatti toluun tajaajila ishee itti fuftee jirti. Baay'ee wanta nama ajaa'ibuudha. Abiddi wangeelaa ittuu qabata malee hin caamu yookaan hin qabbanaa'u. Kun amala waldaa kiristaanaati, amala wangeelaatis. Dhimmi taabota lafa keessa argame jedhamuun magaalaa galaan ganda caffeetumaa ijoo dubbii ta'ee ture xumura argachuun himamee jira. Ganda caffeetumaa kanatti namoonni gara biraa irraa dhufan jedhaman tsalootii yookaan kadhannaa bakka kanatti goone taabotni lafa kana keessaa argameera jechuun bakkicha qubatanii torbee tokko oliif turuu odeeffannoo bulchiinsa magaalaa Galaan waabeeffachuudhaan BBC Afaan Oromoo gabaasuun isaanii yaadatama. Bulchiinsi magaalaa Galaan namoonni kunneen maqaa amantaa deeffachuun weerara lafaa gaggeessuuf yaadanii kana raawwatan jechuun bakkicha akka gadhiisaniif akeekkachiisuu isaa himee ture. Namoonni achi qubatan kunneen ammoo sababa taabotichi nuuf ka'uu dide jedhuun torbee tokko oliif bakkicha turaniiru jedha bulchiinsichi. Kantiibaan magaalaa Galaan Aadde Waynisheet Gizaa'u BBC'tti akka dubbatanitti namoonni taabota arganne jechuun bakkicha qubatanii turan sanbata xiqqaa galgala bakkicha gadhiisaniiru jedhan. Jimaata guyyaa hin kaasnuu galgala malee jedhan. Galgala immoo namoota biraa waammatanii bakkichuma bulan. Sanbata xiqqaa sa'aatii 7tti yoo dhaqne ilaallus hin kaane. Sanbata booda har'a as bullaan waliin dhiisnu dafati asii kaa jenneenii jedhan.
haala ture yeroo ibsan. Amantaadha erga jettanii isin kabajne yeroo isiniif kennineerraa kanaaf poolisiidhaan bakkichaa xaragnee isin kaasuurra osoo hin bulin dafaa gadhiisaa jenneen. Galgala naannoo sa'aatii 12 kan duraan ka'uu dide Phaaphaasiin dhufu malee jedhan dhaabanii bakkicha gadhiisanii deemanii jedhan. Bulchiinsichi magaalicha namoota achi qubatanii turan kanaaf filannoo lama kennuu kan himan adde Waynisheet ofiif kaafachuu yookaan poolisiin haa kaasnu kan jedhuun dhumarratti ofiif kaafatanii gara mana amantaatti akka galan himameera. Erga sanbata xiqqaa galgalaatiis bakkichatti sochiin tokkoyyuu akka hin jirree fi namoonni taabota arganne jedhan fi deeggartoonni isaaniis nagaan bakkichaa deemuu himaniiru. Namoonni taabota arganne jedhan kunneen yeroo bakkicha gadhiisanii waan arganne jedhan fudhatanii bakkichaa gadhiisuu malee waan isaan argatan waan beeknu hin qabnu jedhaniiru. Bulchiinsi magaalichaas dhaabbilee amantaaf karaa seera qabeessa ta'een lafa amantaa kan kennu akka ta'ee fi amantaa da'oo godhachuudhaan weerara lafaa gaggeessuuf yaalii taasifamu kamuu irratti obsa hin qabnu jedhani kantiibaan kun. Taatee kana ilaalchisee BBC'n kan bulchiinsa magaalaa Galaanirraa odeeffateen alatti yaaliin bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa irra deebii argachuuf taasisee hin milkoofne. Taatee wal fakkaataa kanaan dura mudateenis taateen akkanaa kun yoo mudatu kan ammaa kun kan yeroo jalqabaa miti. Waggaa lamaan duras naannawaa Koyyee Facceetti taabotni waaqa irraa bu'e jedhamuun dubbii ijoo ta'ee ture. Hoogganaa itti aanaan mana lubummaa bataskaanaa Ortodoksii Itoophiyaa Luba Balay Mokonnin yaada yeroos BBC'n deebisee tureef dubbiin akkasii kun amantii kan miidhudha jechuu isaanii ni yaadatama. Wanti akkasii nama goyyomsuudha kan jedhan lubni Balay dhuguma Waaqayyo raajii hojjechuu ni danda'a. Raajii kan hojjetu garuu namoota akkanaa fedhii foonii isaaniif duuba godhatanii of fuuldura sagalee waaqaa qabatanii deemanii osoo hin ta'in warra dhugaadhaan waaqa amane irraa Rabbi raajii kan hojjetu jedhan. Rakkoon kanaan dura ture mootummaan lafa taabota ittiin dhaabbatan waan hin kenneef akkuma amma godhame kanatti taabonni achi lafa keessa argame yookaan waaqa irraa bu'e jedhameetuma babal'achaa ture jedhan. Amma lafa keessa argame waaqaa bu'ee kan jedhu kun dubbii dhugaa miti, dubbii amanamu miti jedhanii turani lubi Balay. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa taatee magaalaa Galaanitti tibbana kana ilaalchisee hanga ammaatti waan jedhee hin qabu. ሰላም ይከርማችኋል። ሰላም ነው። ከሁለት ቀን በፊት ከዚህ አካባቢ አንድ ቪዲዮ ተሰርቶ ነበረ። ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል። ዛሬ ከዚህ ቦታ ላይ ታቦቱ ወድቋል የተባለው ደግሞ ታቦቱ ወጥቷል የተባለበት ቦታ ላይ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር መመካከር ሰዎች ተነስተዋል። ይህ ማጭበርበር ከዚህ በኋላ እንዳይከናወን የከተማ አስተዳደሩና እዚህ ቦታ ላይ ያን ጉዳይ ያነሱ ሰዎች አስነስተው ምላሽ ተሰጥቶታል። በዚህ አጋጣሚ ከተማ አስተዳደሩ ትልቅ ምስጋና ይገባዋል። ጥሩ ነው። እንደ አይነት ኢሹዎች ሲነሱ በአፋጣኝ መልስ መሰጠቱ ያለምንም ደም መፍሰስ፣ ያለምንም ግብግብ፣ ያለምንም ጸብ ነገሮች ቶሎ እልባት እንዲያገኙ ያግዛል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቦታ ነው ቦታው። አሁን ላይ ያው በሲባጎ ገመድ ተከልሎ እንዳለ ነው። አይ ቲንክ ነገሮች ከዚህ በኋላ ወደዚህ ተመልሶ ይመጣ አይመስልም። ያው ገመዱም ከባድ ነገር አይደለም፣ ይነሳል። ዋናው ነገር ከዚህ ቦታ ላይ ሐሳቡ መነሳቱ ነው። ሐሳቡ ተነስቶ ወደ ቦታው ተመልሷል። ይህን ቦታ ነበር እንግዲህ ታቦት ተገኝቷል ብለው ሰዎች እንትን ያሉት ይሄ ቦታ ነው። ምንም አንዳንዴ የእምነት አባቶች ይህን ጉዳይ ቢጠነቀቁ መልካም ነው። እዚህ ቦታ ላይ ምንም አይነት ነገር የለም። እንደምታዩት እቺ ዋሻ ናት። ደግሞ በሰዎች ተቆፈረና በፊት ሽፍቶች ይጠቀሙበት የነበረ ጉድጓድ ነገር ነው። ከባድ ነው። ብዙ ሚዛን አሳማኝ አይደለም ቦታው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ይፈጠራችሁ እምነቱን የምታራክሱ ሰዎች ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ መልካም ነው። ለስካሁን የከተማ አስተዳደሩ እንዲሁም በሶሻል ሚዲያን ቪዲዮ ሼር አድርጋችሁ ምላሽ ቶሎ እንዲያገኝ አድርጋችሁ ሁሉ የከተማዋ ቄሮ ቀሬ ወጣቶች፣ ነዋሪዎች፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተነፍሱ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ክብር ምስጋና ይገባቸዋል። ያለምንም ደም መፍሰስ፣ ያለምንም ግብግብ ጉዳዩን ልባት አግኝቷል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የአካባቢው ሰው እንደዚህ አይነት ግብግብ ከሚፈጥሩ ሐሳቦች ሰዎች እንዲቆጠቡ ማድረግ እድሉን አለመስጠት በተቻለ አቅም እና ቦታው ይሄን ይመስላል። ለሁላችሁም ምስጋና ይድረሳችሁ። ቴንኪው በጣም
jilbee fadheeti laamee guyyaa rakkootii yaaseyaan eeda irraa fagaadhe ogaa biyyaa addee namni hin jirretti kophaa kiyya tuffattee hin tarreana jaalaltii jechuun tana jilbee fadheeti laamee guyyaa rakkootii yaaseyaan eeda irraa fagaadhe ogaa biyyaa addee namni hin jirretti kophaa kiyya tuffattee hin tarreana jaalaltii jechuudha.